Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamarka fuune kam jirtu nagaa keessanii baga nagaa fayyataa ta'e egaa kun artifishaalii irra guyyaa irraa fudhanneeti karaa manaatti kan gallee jirru haa ta'u malee barumsa isaa hedduullee hin fixanne akkasumatti kunoo akkuma isin ilaalaa jirtanutti amma uffataa jirra ittiin deemuudhaaf jechuudha. Walumaa na ilaallu gamee viidiyoo kana. Baay'ee tokko egaa jechuun haa ta'u dhumatti daggafatanii deemuudhumaaf haa ta'u jechuudha malee yoo homaa wanni hin jedhu baaduu akkasitti zimmedhanii kiraanchiin deemuu qofa irra sun taane haga tokko saguma tokko nama gargaari jechuudhumaaf. Kirrii ammaan keessaa ol harkisaa kuni kaalsii isaatii kan itti kaayatanii kaa'anii miilatti ol kaawwatan jechuudha. Maaliif isa gadi hin harkifne sirriitti nama qabee taa'uu hin danda'u waan ta'eef. Kanaaf akkuma isin argaa jirtan qabattoo gara duubaatii fi karaa fuulduraa kana inni suni amma inni hin qabee jiru suni kufee amma kun ola qabattoo of duuba akkasitti baasanii xaaxaadha garuu haa ta'u jechuudha haguma tokko qalbuma haadha kootii haala galfachiisaa jechuudhumaaf malee haadhumti kan koomu haguma tokko shakkilfadheetuma fuuldura si gadi beetuma ol dhangalaasa jedhuunumaaf malee amma kun ola akkasitti hidhannee dhaabbachuun sodaateera ammoo asitti baay'ee tokko nama sodaachise amma akkasitti kunoo saqqisa lammaffaadha. Saqqisa lammaffaadha jechuun amma akkasitti surree ol butaa waan kana waan akka ta'e wallaala waan akka soolii wayii irratti tolchanii jiru maaliif akka tolchan illee hin barre garuu amma surree kaa'ataarra. Amma baay'ee wanti na rakkisaa jiru inni sunis garuu gaafadhee maata akkanaan kennine wanti isaan naa kennanii wanta achitti hojjechiifadhe waan akka soolii wayii natti kennanii soolichis baay'ee faayidaan qabu caamuma guutii haa ta'udha malee faayidaan isaa homaa bu'aan qabu jechuudha gama tokko lukii inni bitaa kun jechuudha. Qabannee achi butuu inni akka qaama ofii qabannee achi fachii bakka fedhe geessee akkas geessee achi addeebisaan hin jiru haa ta'u gaa. Waa rabbi namaaf kennee namarraa fudhate tokko alhamdulillah jedhaniituma ittuma fayyadamuudhuma egaa kunoo amma akkasitti nama nagaa fakkaatara nagaa shuraaba qabbatadhaa no sakkiin hin cufamne ziippiin hin cufamne ziippii cufadhaa. Maaliif cokkoltan isin akkanatti deemuudhaan jinqamina asuma warreen jaallattanu sheerii fooloo karaa feesbuukiitiin illee fooloo na godha gara wannitiin illee tiiktokiidhaan illee sheer koppii linkii na godha rabbumaa jedhaati maaliif sakaaniifuu godha ooltu maali amma yoo naa gootan amma rakkoo qabaa foonoo amma deemsa eegalanii jiru of jala malee bakka bira ilaaluun dhorkaadha. Of jala malaaluun hin danda'amu waa qabachuuf hin ta'u la amma akkasitti lafa keenyee deemuudhaaf fiigaa koo jedhan hin ta'u akkanatti hin ta'u. Kanaafuu sheer koppiliin kinaa godha rabbeedhaati rabbumaa jedhaati yoo naa jedhiisan illee rabbumaa jedhaati koppiliin kinaa godha viidiyoo kiyya kanallee bakka hundannaa gaa'edha. Akkasigaa warroonni afaana cinqamaa turtan illee hundumti keessanuu sheerii gara feesbuukii illee gara tiiktookii illee rabbumaa jedhaati waaqayyoof tamantanuu jedhaati. Kanaafuu fooloo naa gochuun dagatina kolfuun anaaf aadaadha waan itti baree jiruuf.
qoosaan jaaladhaafan ofumatti qoosaa jira immoo warri maa qoosta jettan ullee yoo jiraattan jechuu barbaadeeti asumaan. Kanaaf akkas galatoo maal fadhaa isiniin jedha. Ciao. Tanu birriya qixxee malee qixxeen akkaawuntii kee garra galuu qaba qixxeen immoo jalaa galuu qaba ishii amaana. Tole. Maaliif beektaa? Tokko dulloomaa deemtan dhaggeeffadhu bareechi. Tokkoffaa umriin kee deemaa jira. Lammaffaa teessee ilmoo kee guddifanne. Ilmoon haati bira teessee hin guddifanne immoo akkamitti guddata ka jedhu rabbuun qabee. Kanaaf xiyyeeffadhu jabaadhu waggaa lama ofii kenni. Qixxee jalaa ergi qixxee ofii keetii walitti qabadhu yeroo barbarree gurguree kee mucaa kee guddifadhu ishii. Ishi moobaayil kaawwinsi nu galatoomni guddaa. Waan garaa keessanii yoo dhuftanii gastii irratti baafattan mucuusii isinirraa galawa. Iftuu eegaltee kaatti addaansi kun dhiifama itti fufi. Ayyee moobaayil. Erga biyyaa baate hagamii iftuu? Waggaa 3 ga'ee jira. Waggaa 3 biyya kamiin jirta? Imaaraatii. Imaaraatii. Maaltu biyyaa si baase? Maal hiriyoonni kee biyya keessaa inni kaan hin barataa jira inni kaan heerumee ilmoo 3-4 argatee jiraataa jira. Simmoo maaltu biyyaa baase? Ayyee moobaayil wanti biyyaa nama baasee beekamaadha. Ilmi namaa osoo quufa qabaatee yookaan itti tolee yookaan waanuma wayiitu biyyarraa nama baasa malee namni biyya ofii gadhiisee mana namaa hin dalagu. Itti aansuudhaan jalqaba irratti ati carraa kana namaaf kennitee yaada keenya nurraa fuudhuuf kana qofaa miti wanta ati hojjettu hundi nuti warra biyya namaa jiru kana hedduu nu boonsa. Dura dursee osoo seenaa kiyyaan himne si galateeffachuu barbaada. Hedduu takka nuuf galatoomii umrii nuuf dheeradhu jiraadhu. Rabbiin umrii keessa barsiisiif haa kaa'u siin jedha. Itti aansuudhaan immoo gara seenaa kiyyaatti yoo dabru yeroo gara biyya namaa kana dhufu. Jimmitti yoo jala jiraatti torba barreeffadhu si argaan jiru. Hayyee dubbadhu gaati. Yeroo gara biyya namaa kana dhufu kutaa 12 simisteera addaan kutee dhufe. Inturaansii fudhachuudhaaf waan xiqqoo yoonaafu. Innaa egaa bara biyya namaa kana yeroo biyyarraa dhufnu waan masalphaa wayii nutti fakkaata. Dhugaa dubbachuuf muu be'anii jechuun biyya namaa Dubaay maal yoo jedhan waan masalphaa wayii natti fakkaata. Biyya jiraachuurras hin filatta beeta. Waan gaarii namoonni asirraa yeroo deeman waan argituuf bassanuma laaltee gara biyya namaa kana deemuu filatta. Anis gara biyya kana deemuu filadhee hin dhufee gaafa dhufu immoo akka carraa ta'ee maatii nama 8 fooqa irraa jala nagahe carraan jechuudha. Hedduu ulfaata jechuun akkana jedhee sitti himuu hin danda'u. Wallaahi uffata isaanii kaawwuun uffata jalaa miicuun kilaasii isaanii guyyaan qulqulleessuun waan kana sani jedhee waan sitti himu qabu. Dalagaa hedduu ulfaatudha. Akkasuma gara baatii 7 maal dalagee in dadhabee warra biirootti bilbilee erga warra biirootti bilbilee booda kalaas hin danda'u yaani dadhabee jechuun nama hedduu hojii hedduu ulfaataa waan ta'eef jijjiiradhe. Egaa achi jijjiiradhe immoo mana xiqqoo isarra laafaa isarra salphaa wayii argadhe alhamdulillah. Osoma akkas dalagachaa jiru jireenya maatii kiyyas osoma qarqaaru ada abbaa koo biras osoma dhaabbadhu obboleeyyan kootis ni jiranii obboleeyyan 2 qaba rabbiin umrina dheeressu osoma qarqaaru waggaa gaafa biyyarraa bahu waggaa 2 gaafa xumuriin gala jedhee ture amma garuu waggaa 3 gahee jira. Akkasumas jennu imbeeta lafa samoona kana uummatarraa qoodamaa jiru kana bitadhee maal jedhee sunis akkasumatti achi keessa makamte wallaahi rabbiin hunda kenna foonni haa jedhu. Inna ummatuma kana bira osoo dalagaa jiru jidduudhaan wanni paaspoora baafachuu barbaade paaspoorri kiyya fiizaan kiyya irraa dhumee paaspoortii waayati ummata nama haate jettu kanaaf miqoo jidduudhaan.
Ijoollee maal ija keessan laattu teessanii waan ajaa'ibaa dhaga'uuf jirtu waan isin gaddisiisu danuu dhaga'uuf jirtu shamarran biyya arabaa yeroo jedhamu yeroo jarri fiiltarii uffatanii footoo kaa'anii piroofaayilii kaa'atanii maatiidhaa erganu dhugaa itti fakkaate warri biyya keessa jirtan dhaggeeffadhaa warri biyya keessa jirtanus dhaggeeffadhaa warra jirtan immoo taap koppiliink sheer godhi. Innaa Mubaarak dhiifama mucaa dhufee na jeeqe. Osoma akkas jedhu paaspoortii kiyya yeroon irraa dhumuu isaan argine beektaa waan si ajaa'ibu. Paaspoortiin kiyya yeroon isaa irraa dhumee mana amma waggaa lama xumure kanallee jijjiirachuu barbaade. Kophaa kiyya dalagaa ijoollee nama 5 qabanii akka duraatirra manni xiqqoo haalaas jedhu malee dalagaan hin ulfaatti. Jijjiirachuu barbaade paaspoortiin kiyya immoo yeroo kana irraa dhumatee jira waan si ajaa'ibu. Ani immoo paaspoortii waan tokko na bira hin jiru waan ta'eef akkasitti fookas goonillee hin laallu. Innaa paaspoortii kiyya kana waan godhachuudhaaf ijoollee keenya kan asirraa miidiyaa irraa beeksisan kanaan dubbadhee paaspoortiin gaafa guyyaa 25 haga 30 sii dhufaa naan jedhanii hayyee jedheeni bilbilee fi paaspoortii kiyya ishaaraa kenne. Achi booda jechuun mudannoo keessatti muufi paaspoortii kiyya ishaaraa itti kennee moggaa tokkoo fi akkasii maalidha. Itti kennee hayya gaafsan maadaami kiyya waliin bilbilanii haasanii maqaa isaallee asirratti hin dha'amu beedhiifama naa godhe ishii rakkoon qabuumi. Allah shamarran biyya arabaa manni kun abbaa barbaadde arrabsuu dandeessu as keessatti isin yoo barbaadda himachuu miti. Ayyeena. Yoo Mubaarak jedhiif qabsi nama narraa kafala. Bakka. Innaa komisto mucaa paaspoortii hojjetu Dubaayii kanarra. Innaa qarshii 1,300 si sirreessaa gaafa guyyaa 25 haga 30 qofa natti fudhata jedhee maadaami kiyya anaayyuu miti maadaami kiyyatti haasa'ee anillee nama akkasiiti miti jedhee mallaqa fuudhee itti kennee dhufee ishaaraa narraa fuudhee innaa paaspoortiin kee dhufu jira amma xiqqoon naafee waan naan jedhu kolaas rakkoon qabu jedhee hiriyaa kiyya jira hiriyaa kiyya sanillee wallaahi mubee mallaqa kiyya kafalee paaspoortii isiin maadaamin isii mana hin jirtu achitti dhayitee ishaaraa itti kennite ani immoo mallaqa asii kafalee fi kafalee fi walirratti jechuudha qarshii 3,000 fi 200 itti kenne. Na dhagaarta? Dhagaan jira. Qarshii 3,000 fi 200 itti kennee osuma eenu wallaahi mubee jidduudhaan na dhukkubee hospitaala jira naan jedhe hayyee rakkoon qabus hin jedhe waan hunda isaa mee sheersii godha viidiyoo isa dhukkubuufi paaspoortii kee maal tolitti fidee paaspoortiin kee somba isaa keessaa ba'a moo dhugaaraa isaa keessatti tabame ba'a. Okkoo kana qoykasitti ma sii fiduu hin danda'u naan jedha beekta amma rakkoon maal ta'e beekta sii fiduu hin danda'u paaspoortii. Innaa hayyee jedhe osuma eegu osuma akkas jedhu namitti tiyya guyyaarraa maal ta'e naan jetti ka hiriyaa kiyyaa sanis na gaafatan ji'a 5 gahe. Gaafa ji'a 5 gahe biyya saaffare. Inni jechuudha osumaan tiktookii kana irratti saaffaruu isaa arge. Innaa irratti bilbilee gaafa paaspoortiin kiyya maal ta'e maaliif naan finnee waan jedhuun amma bakka jechuun hojiirra hin jiru biyya deemee boqonnaaf deemee waa'ee paaspoortii haasa'uu hin danda'u naan jedhe. Ayyee gaafa biyyarraa deebite naan haasa'i kaasilaa rakka jechuun beektaa gaafa itti kennitu haa paarfamtu malee gaafa namarraa rakkattu taata. Ishaaraa kennee paaspoortii ansiinarraa dhumate uummata biraa jijjiirachuu barbaada. Hedduma kanatti wannaa keessa seene. Paaspoortii sirreeffachuu hin danda'u waan ta'eef qaraamaa keessa seene. Innaa akkanaa komistoo akkanaa rabbii jedhii waan akkanaati biyyarrallee lafa akkanatti binnee magaalaa jechuun yeroo adaamaa wannaa jedhan sana akkasitti nurraa fixanii an amma isaa kanatti wacii keessa galuu hin danda'u waciin ka duraatu nagahaa jedheen itti hayyee rakkoon qaba osuma naan jedhu wallaahi mubee di'a 7 qulqulluu fixe osuma akkas jedhu ayyee kalaas gaafa kaan himaan naan jedhu paaspoortiin keessan lamaanuu keetii ka hiriyaa keetillee riijekt ta'e ofirraa deebifamee jira. Naan jedha ayyee ofirraa deebisee jira waan godhu qaba hin qabu mallaqa kiyya naa deebise rakkoon qabu jedheen baanii jechuun mallaqa irrallee baatii 7 kana guutuu qaraamaa seenuu kiyya uummata biraa jijjiirachuu barbaada osuma akkana dhukalaas ayyee jedhee imbaasii yeroo uummataaf boqonnaa imaaraatiin wannaa kennite san ni yaadatta yoo ta'e dhiifama goote.
yeroo sanama paaspoortii baafadhadhee yoo deemu be karaan kuni gara baatii torba paaspoortiin kiyya isa bira taa'e karaa guyyaa 3 imbaasii deebi paaspoortii mikiyya dhaqee ishaaraa kee wannaa kennatu jechuudha. Karaa ittiin achi deemu dadhabee wallaahi guyyaa tokko fa'a aduu keessa osoo dhaabadhu achitti wannaa ta'e jechuudha. Nyaata hin qabdu dhugaatii hin qabdu achi dhaabatta aduu keessa. Innaa sar jidduudhaan eegas osoma mallaqa isa gaafadhu osoma mee miiseeje waan hunda isaa sii barreessa bilook na godhe ammoo waan bakka jiruun viidiyoo hojjedhullee maal akka godhun beeku wannaadha hin haqama yoosuu. Kana dura viidiyoo wayii hojjedhee tureyyuu si mubaarakaa fi aslii biraan naagaa jedhee viidiyoon sun hin haqame maaliif akka haqame hin beeku viidiyoon biraanuma jira. Innaa osoma akkas jedhu bilook na godhe alhamdulillah ni paaspoortiillee baafadhee uummanni bira jiru waraqallee yaa'u isaanuma biratti osoo annaa jedhu wanni jedhe waan ta'eef hojjetanii namitti kiyyaan maal jedheen seeta waan si ajaa'ibu. Poolisii qabsiisaa hin dhiisu isin naan jennaan dura ishee rakkoon qabna dhukumaan inni jennaan kalaasin reject ta'e jedhee jira mallaqa immoo biyya irratti naa galcha rakkoon qabu jedhee damooza kiyyarraa muradhu jedheen birrii paaspoortii. Qarshii 3,200 kana damooza ka hiriyaa kiyyallee mucattee naaf hin kennine maaliif paaspoortiin isiisiif hin dhayne waan ta'eef qarshii 3,200 fudhatee mube itti eda jechuudha. Nama moosara isin hin jedhu yoo ati dubbattu sin deebisu arrabni nachi miidiyaa irratti si arrabsu yoo ati jala deemtee mallaqa keenya nuuf kennitu jettuun si arrabsa. Galatoomi iftuu koo imannaa takka nu jalaan darbine amma seenaadha. Ol galanii imannaa eegalu imannaa fuudhaan jiru imannaa amma fuudhaan jiru. Kaasitti achuma. Atillee mudannoodhaan nan beeka. Nan beeka. Hin bitta. Diqqoo warri imannaa seetanii imannaadhaaf qophooftan maqaa nama tokkos yookiin immoo himannaa tokko hin fuudhamu. Waan nama dhibu ijoolleen paaspoortiin sin jalaa dhume yookiin sin jalaa badee naqunnamuu dandeessu oonlaayinii irratti isinii guutaa tola. Bilaashaan jechuudha. Hiriyoonni koo sin jiru kunoo ammayyuu hiriyaan koo tokko na bira jira. Oonlaayiniidhaan birrii 30,000 guutamaa bakka sin jirtanutti paaspoortii keessan hin baasii bakka jirtanutti fudhattu oonlaayinii guutama. Indooma oonlaayinicha yoo danda'ame waraabeen akkasii warri baratan akka guutachuu dandeessanu isinii maxxansaa rakkoon qabu. Akkasiin hin nyaatamne inshaallah isin eegna. Hayyaati seenaa keessa. Galatoomi bedhaamsa gochuudhaaf malee an amma mallaqa isaa jechuun ani rabbitti ol kennee jira waan si ajaa'ibu biyyaarra osoo dhufee balbala dura dhaabbatee naan kadhate qarshii 3,200 qarshii Itoophiyaa gara qarshii 100 fayyiti. Osoo maatii kiyyaa waa godhee osoo buleewwan kiyyaan qarqaaree waan hedduu ittiin godhuu danda'a yeroo kanatti jechuudha. Walaakin ammoo mallaqa isarra barbaade an amma isaa rabbumatti ol kennee jira. Wallaahi rabbiin immoo kasan caalu akkanaaf kennu sin beeka seenaaf sittime. Ijoolleen keenya nuti warri biyya namaa jirru kun waa hedduu irratti nyaatamna. Paaspoortii jenna, haadhaaf abbaa keenya jenna, obboleewwan keenya jenna. Hin nyaatamina yaani akkuma siin jedhu lafa sanillee bitee osoo wanta hin jenne akkuma argite mootummaan wannaa godhee asii qarshii 100 fa'i. Jechuun jireenya mana maadaamii jechuun hin dalaydaa yoo laaltu qarshii 70,000 Galatoomi kan dhumera deeqaa darbaa fudhattee galatoomi mudannoo biyyaa maaliif baatan dhaggeeffadha. Biyyaa maaliif baatan amma mucaan kun amma birrii 3,200 Dubaay birrii 100 wayii dhabaa mukaalafaa keessa galteetti mootummaan Dubaay amma keessa deemee qabu eegale warra qabamu keessaa balaa eenyuti balaa ilma Oromoo paaspoortii sirreessa jedheeti. Qabadha. Thank you. Gifti galatoomuu waraqata hojjechiifatee jira galatoomtu madaamii kiyya. Si hojjechiifatee? Paaspoortii fudhadhee jira waan ta'eef isaan bira osoo hin naayidhu malee. Haalli jijjiirama keetii akkami? Erga biyyaa baate moo jijjiirama? Jijjiiramni kiyya inshaallah ammuma booda wannaa jenna eega biyyarraa dhufellee wannaa waan ta'iniif akkas inshaallah jabaadhu. Laaga ijoollee keenya baay'iseen amma yoo duute jiraatte biyyeetta darbatu yoo lubbuun jiraatte rabbi nu argamsiisu baay'isee gidduu kana barbaadaa jiru jechuudha. Baay'iseen yoo duute jiraatte kanas maallaqni si maatii sitti ergitu hin jiru dhaabateera. Obbolaan si dhukkufatanus inuma jiraatu aga rabbi jedhe. Maatiin isinuma cunqursu jedhe galee waan akkasii si mudachuu danda'a gati ta'eefi isin jiraattaniif miti kan maatiin keessan jiraataa jiran rabbi jiraachisa. Haga danda'ame qixxee dhukkuba keenya borii keenya jedhaa lafa kaa'a. Qixxee
maatiidha arraabanii ijoolleen jalaa du'e fakkeenyaaf amma haadha boleettii keenya maqaan siisiin amma kaafa du'e.